Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa egaa ka hardhas yeroo dheeraa booda viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya kan har'aa irratti fedhii dhabuun walqunnamtii saalaa shamarran mudatuu ni danda'a kan jedhu kan ilaallu ta'a. Dadhabbiin walqunnamtii saalaa baay'een keenya dhiirota qofa mudata jennee yaadna. Akkasuma dhiira qaamni saalaa isaa hin dhaabanne yookiin dafee jigsuttu sammuu keenya irratti dhufa. Sagantaa keenya kan har'aa irratti garuu shamarranis dadhabbii walqunnamtii saalaatiin akka rakkataa jiran koomentii keessan dubbisuudhaan hubachuu dandahee jira. Kanaaf shamarreen takka fedhii dhabdee yeroo jennu maal jechuudha, akkamitti yaaluu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a. Chaanal kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti nu wajjin yoo turtan barnoota irraa argattu. Dura dadhabbii yookiin fedhii dhabuu shamarranii yeroo jennu maal jechuudha kan jedhu kan ilaallu ta'a. Dadhabbiin walqunnamtii saalaa karaa hedduun ibsama. Isaan keessaa fakkeenyaaf mi'aa walqunnamtiin saalaa qabu dhamdhamachuu dadhabuu yookiin walqunnamtii saalaa akka dalagaatti ilaaluu. Kana jechuun gammachuu yookiin haragalfii walqunnamtii saalaa irraa uumamaan argamu dhamdhamachuu dadhabuudha. Kanaaf fedhii walqunnamtii saalaa dhabuun shamarree takka irra darbee abbaa manaa ishee irrattis dhiibbaa qaba. Inni dura fedhii dadhabaa jedhamuun ibsama. Kana jechuun maali? Shamarreen takka yeroo fiilmii walqunnamtii saalaa ilaaltutti yookaan suuraawwan garaagaraa miira keessa nama galchuu danda'an ilaaltutti miira homaatuu kan hin qabaannee fi akkasuma jaalleen isii yeroo isii dhungatuu fi isii tuttuqullee miira keessa daftee kan hin galle yookaan immoo miira homaatuu kan hin qabaanne yoo ta'e shamarreen tun dadhabbii walqunnamtii saalaa qabdi jechuu ni dandeenya. Inni lammaffaan shamarree hin fixanne yookiin mi'aa walqunnamtiin saalaa qabu dhamdhamachuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf jaalleen ishee walqunnamtii saalaa irra daqiiqaa 30 kan turu yoo ta'e isheen sa'aatii 2 boodayyuu miira keessa kan hin galle yoo ta'e rakkoo yookiin dadhabbii walqunnamtii saalaa qabdi jechuu ni dandeenya. Inni biraa immoo koomentii keessan ilaaluudhaan kan argidha. Shamarreen hedduun gaaffii kana na gaafattanii jirtanii. Innis yeroo walqunnamtii saalaa raawwadhutti dhukkubbii malee fedhii homaatuu hin qabu kan jedhudha. Kuni kan mudatu yeroo qaamni saalaa shamarree goggogutti. Kanammoo yeroo muraasaaf dibata alkoolii fi foolii hin qabne qaama saalaa dhiiraa irratti yookaan qaama saalaa jaallee kee irratti dibuudhaan walqunnamtii saalaa yeroo muraasaaf godhuu ni dandeessu. Kana yeroo jedhu hancufa yookiin tuftoorraa of eega. Dhiironni tokko tokko maal godhu qaamni saalaa shamarree yeroo goggogutti hancufa qaama saalaa isaanii dibuudhaan walqunnamtii saalaa raawwatu. Kun immoo infekshinii garaagaraaf ishee saaxiluu danda'a. Shamarreen tokko tokko walqunnamtii saalaa eega goone booda qaamni saalaa koo na gubaa na hooksisaa jedhuudhaan gaaffii na gaafataa turtanii. Kun yeroo hedduu kan mudatu sababii kanaan jaalleen keessan hancufa qaama saalaa isaa irratti dibatuudhaan akka walqunnamtii saalaa hin goone of eeggannoo cimaa godhuu qabdu. Kun infekshinii garaagaraatiif isin saaxiluu waan danda'uuf of eeggannoo cimaa godhuun barbaachisaadha. Inni biraa immoo rakkoo fayyaati. Fakkeenyaaf shamarreen sukkaraan dhibamaa jirtu yookaan dhiibbaa dhiigaa, kaansarii fi kan kana fakkaatan qabdu. Fedhiin walqunnamtii saalaatiif isheen qabdu dadhabaa ta'uu ni danda'a. Kanaaf fayyaa keessan hamma dandeessaniin eeguudhaan akkasuma immoo yaalii dhibee kanaaf isin barbaachisu yaalamuudhaan of eeggannoo cimaa godhuudhaan fayyaa keessan eegaa jechuu barbaada. Inni biraa immoo alkooliidha. Shamarreen baay'inaan alkoolii fayyadamtu qaamni saalaa ishee ni goggoga. Akkasuma immoo fedhiin isheen walqunnamtii saalaatiif qabdu dadhabaa deema. Alkoolii baay'isuunis dhiibbaan inni qaama keenya irratti qabu guddaadha. Inni ja'affaan yaalii baqaqsanii hodhuu gadaameessaa kan gootu yoo ta'e shamarreen takka fedhiin ishee walqunnamtii saalaatiif qabdu gabbu'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo madaa'uu fi dhiiguus ni danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhuudhaan walqunnamtii saalaa raawwachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo gara mana yaalaa dhaquudhaan ogeessa fayyaatiin mari'atuun barbaachisaadha. Inni torbaffaan hormooniidha.
kuni kan mudatu yeroo hedduu shamarree waggaa 40 ol taate irratti. Kanaaf shamarreen waggaa 40 ol taate yeroo hedduu qaamni saalaa ishee goggoguu fi fedhiin ishee gabbu'uun uumamaan kan mudatuu fi baay'ee kan nama yaachisuu miti. Haa ta'u malee jaallee kee wajji haasa'uudhaan wantoota kana jijjiiruu ni dandeessu. Shamarree waggaa 40 fi sanaa ol taataniif immoo addatti viidiyoo kan isiniif dalagu ta'a. Fedhii walqunnamtii saalaa keessan akkamitti akka deebifatuu dandeessanii fi qaamni saalaa keessanis kan goggogu yoo ta'e akkamitti wantoota qaamni saalaa keessan jiidha gahaa akka argatu isin dandeessisan keessaa wantoota muraasa kan isiniif himu ta'a. Inni 8ffaan dhiphinaa fi nyaata. Shamarreen takka yeroo hedduu kan dhiphattuu fi nyaata madaalawaa taate kan hin arganne yoo ta'e fedhiin ishee walqunnamtii saalaatiif qabdu dadhabaa deema. Inni 9ffaan sodaadha. Shamarreen takka kana dura gudeedamtee kan jiraatu yoo ta'e sodaatuu ni dandeechi. Fedhiin ishee walqunnamtii saalaatiif qabdus baay'ee dadhabaa ta'uu ni danda'a. Akkasuma immoo dhiiratti siquu akkasuma dhiiraa wajji walqunnamtii saalaa raawwachuu jaalala keessa seenuu wantoota akkanaatiif baay'ee rakkachuu waan dandeessuuf saayikaatiristii naannoo isiitti dhiyaatu yookiin mana yaalaa dhaquudhaan wantoota kana doktora kee wajjin haasa'uudhaan mari'achuudhaan rakkoo ati qabdu isatti himuudhaan hiikuu ni dandeessu. Kana malees shamarreen sodaa ulfaa'uu qabdu yeroo walqunnamtii saalaa gootutti miira keessa galuu dadhabuu ni dandeessi. Sababiin isaas yeroo walqunnamtii saalaa gootu inni ulfaa'aa laata yookaan koondoomiin gootan taate koondoomii kun ni baqaqaa laata yookaan immoo dawaalee garaagaraa kan fudhattan yoo ta'e dawaan kun dalaguu dhiisuu ni danda'a laata jechuudhaan yeroo dhiphattutti miirri ishee walqunnamtii saalaatiif qabdu dadhabaa yookaan du'aa deema. Kanaaf sodaa fi dhiphina yookaan immoo kan gudeedamtee turtes yoo ta'e mana yaalaa dhaquudhaan saayikaatiristii bira dhaquudhaan yaala argachuu ni dandeessu. Inni dhumaa immoo amantiidha. Shamarreen yeroo hedduu amantii irratti jajjaba tahanii fi amantii irratti yeroo hedduu isaanii dabarsan walqunnamtii saalaa irratti dadhabuu akka tahan ni beekama. Kuni sababii garaagaraa qabaatus waaqni yeroo walqunnamtii saalaa uumutti rabbiin yeroo walqunnamtii saalaa uumutti namni akka itti bohaaruu fi abbaan manaa fi haati manaa hara akka itti baafatan akka itti gammadanii fi akka ilmaan horan akkasuma immoo manni isaanii akka oowwaa ta'ee jaalala mi'aawaa keesseenan eega abbaa manaa kee ta'ee eega haadha manaa taatee walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e raawwachuun amantii kamuu irrattis badii miti. Waaqnis namatti hin dallanu. Wanti beekuu qabdan waaqni yeroo abbaa manaa kee gammachiisuu dadhabdutti sitti dallana. Akkasuma dhiirris yeroo haadha manaa kee gammachiisuu dadhabdu sitti dallana malee haadha manaa kee gammachiisuu fi abbaa manaa kee gammachiisuun waaqa hin dallansiisu. Galata abbaa manaa kee fi haadha manaa kee akkasuma immoo waaqa si uume irraa argatta malee homaatuu walqunnamtii saalaa godhuun qaanyii sin qabu amantii irraas si hin fageessu. Kanaaf gaaffii keessan muraasa akka deebisee abdiin qaba. Kan hafan immoo sagantaa biraa irratti mari'annu taha. Gaaffii kamuu kan qabaattan yoo ta'e koomantii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Koomantii keessan ilaaluudhaan gaaffii keessaniif deebii gahaa kan isiniif kennu taha. Hamma dhumaatti waan hojii turtaniif galatoomaa jecha akka irraa birattan abdiin qaba. Fayyaa argadhaa. Fayyaan dhabina.